wanni Oromoon dhabe argaa dhageettii isaati. Seenaa isaatu dhabe. Namni seenaa hin qabne nama jiraatti du'e. Seenaa ilmaan haraamuu isin barsiisaniiti. Amma isa too isin gaafatanii hunda keessantu beeka. Kan Oromoo yoo isin gaafatan garuu waan himtan hin qabdan. Walaloon waan ittiin seenaa dabarsanidha. Sheekh Abdul Shukur seenaa dubbii seenaa kana lafa barbaadu keenya kitaaba keessan jiru gaaf tokko waan jedhe Sheekh Abdul Shukur gariin keessan warri Arsii taatan hin beektu ta'a nama kan. Yaa aduu nu kennimee oduun duraan jirtu waasi jalaan baddu ka halkanii guyyaa alama naannoytu jedheeti kan Oromoo kana silaa namni hin beeku ka halkanii guyyaa alama naanna'u aduudha. Aduumee nu kenni hin beeytaayi seenaa Oromoo kana nu dhageessisii jennaan aduun homaa himuu didde. Seenaa duraan jirtu aduun silaan himtu mee onneedhuma keenya kana foon diqqaa nafa keenya keessa jiru kana onneedhuma keenya haa gaafannu jedhe. Yaa onnee ka zabanuu rafne ka dirrisuu malee dadhabbii manne dhalootarraa qabdee hanga du'aatittu waaqatu si uumee jedhu siin jedhe. Dhaabbadhu siin jedhaa guyyaa ofii fedhe fedhii isaa malee ofiin hin dhaabbattu jedheetii onneedhuma isaatti deebi'ee onnee isaa gaafate waa'ee Oromoo. Waggaa 22 booddee Abdaa Garaadaa namni jedhamu ka Sheekh Abdul Shukur aduun hin himne jedhe sun animmoo gaaf tokko gadi baheen aduu haasoytu dhagahe. Guyyaa tokko gadi baheen aduu haasoytu dhagahe jedhe seenaa Oromoo kana guyyaa Rabbiin Adamii fi Hawwaa uumerraa qabee hanga bara dargiin Oromoo lafarraa fixeetti seenaa Oromoo walaloodhaan hime Abdaa Garaadaa. Bara dargiin biyya balleesse Hayilee Fidaafaa ajjeesanii Sheekh Xaahir amma dhiyoo kana kaleessa deenga ji'a lama kanan taane Kanadaatti du'e. Yaa ilmaan Oromoo sabni kan koo martuu bakka jirtan hundaa akkam nagaa jirtu. Yaanni keenya tokko teessoon biyya xinnaa guddaan illee akkam jirtan fayyaa. Dardaraa maanguddoon dhiiraa dubartiini waa'ee bilisummaa maalitti jirtanii. Takka tahaa kaa keessaan lollohina amantii fi kutaa waliin foffohina. Durumatti deemaa duuba millatina marii takka ta'a waliin tuffatina. Bismillahi jedhen karaa koo calqaba. Yaa Waaqayyo jechaan ganaa koo ol qaba. Nuutumsi jedhaani irreen keetu jaba. Namni si abdate mirga guutuu qaba. Waaqayyo waa hundaa situ harkaa qaba. Maa dhugaa awwaalti dharti nu galchi biyya keenyatti ka jedhe Sheekh Xaahir jabaa keenya akkuma abdii qophee jabaa keenya seenaadhaan yaadachuu qabna jechuudha.